Harka fuunee akkam jirtu hordoftoota Oromiyaa 11 kun qophii kottu dhufeeti. Qophii kottu dhufee kenna hardhaatiin dhimma diinagdee Itoophiyaa qaala'iinsa jiru falaa fi akkasumas immoo rakkoolee isa mudatan rakkoo kana keessaa hawaasni akkasumas mootummaan qaamni dhimmi ilaalu bahuudhaaf maaltu ta'uu qaba kan jedhu ogeessota diinagdee gama gamaan as biyya Kanaadaa Saskaachuwaan irraa fi akkasumas immoo Finfinnee irraa illee Oromiyaa biyya irraa affeerranneetiin jirra. Jalqaba keessummoonni kenna lameenuu Dr. Guutuu Teessotee fi Dr. Saamu'eel Gamteessaa kottu dhufee sagantaa kenna irratti nu affeeramtaniitiin Oromiyaa 11tti baga dhuftanii baga nagaan dhuftan. Baga nagaan turtan isinis. Galatooma baga nagaan dhufeettanii. Nama biyya fagoorraa affeerrannee Dr. Guutuu haa dursu. Dr. Guutuu Teessoo sadarkaa barumsa dooktarummaa isaanii gosa barnootaa diinagdee yookaan immoo ikoonomiksii qonnaa fi jijjiirama haala qilleensaa irratti xiyyeeffachuudhaan qoratanii akkasumas immoo barreeffamoota 16 ol ta'an maxxansa International Reputable Journal jedhamu irratti maxxansaniitiin jiru. Waraqaalee qorannaa 2 hojii baankii misooma Afrikaa irratti xiyyeeffachuudhaanis barreessaniitiin jiru. Walumaa galatti qorannaaleen isaanii xiinxala maayikiroo ikoonomiksii fi haala diinagdee fi jijjiirama qilleensaa akkasumas immoo diinagdee fi koorniyaa damee qonnaa keessatti wabii midhaan nyaataa jijjiirama jiruuf jireenya magaalaa kanneen hedduudhaa fi keessaahuu haalli diinagdee yeroo weerara COVID-19 irratti maal akka fakkaatullee ilaalaniitiin jiru. Dr. Guutuun Yuunivarsiitii Ambootti Assistant Professor yookaan immoo gargaaraa Professoraa ta'uun barsiisaa fi gorsaa turaniitiin jiru. Dhaabbilee daldalaa hedduu kanneen qonna, fayyaa, barnoota, waldaalee liqii qusannaa fi baankiilee dabalateetiin gorsuudhaan illee hojjetu. Dr. Guutuun hundeessaa fi pirezidantii waldaa ogeessota diinagdee Oromiyaa, Oromiyaa Economics Association ta'aniitiin ammas hojjetaatiin jiru. Dhaabbata Save the Children fi World Vision keessatti illee hojiilee garaagaraa akkasumas geggeessummaadhaanis hojjetaniitiin jiru. Yeroo ammaa kana ammoo gamtaa Awurooppaatti gorsa ol aanaa mootummaa Itoophiyaa dhimma hoggansa sodaa balaa yookaan immoo Risk Disaster Management ta'uudhaan hojjetaatiin jiru. Dr. Guutuu Teessoo waamicha Oromiyaa 11 kabajaniitiin baga nagaan gama sagantaa kottu dhufeetti nagaan dhuftan. Galatooma. Amma immoo kan isin barsiisu Dr. Saamu'eeli. Dr. Saamu'eel Fayyee Gamteessaa Yuunivarsiitii Raajinaa biyya Kanaadaa Saskaachuwaan argamutti Associated Professor gargaaraa Professoraa ta'uudhaan hojjetaatiin jiru. Sadarkaa digrii dooktarummaa isaanii as biyya Kanaadaa University of Alberta irraa argatanii. Dr. Saamu'eel barreeffamoota 15 ol kan maxxansiisan yoo ta'u kanneen akka fedhii fayyadama anniisaa maatii fi dhiheessa anniisaa magaalota Itoophiyaa sababoota Itoophiyaa keessatti tamboo nama xuuqisan ragaa qubsumaa yookaan immoo dimoogiraafii teessuma hawaasummaatii fi qorannaalee fayyaa irratti xiyyeeffachuudhaanis hojjetaniitiin jiru. Akkasumas immoo dhimmoota anniisaa maddisiisuu fi diinagdee anniisaa haaromsaa bu'aa inni eegumsa qilleensaa fi akkasumas immoo gaheen hawaasaa maal akka fakkaatu barreessaniitiin jiru. Gama hojiilee isaaniitiin dhaabbileen isaan keessatti hojjetan Mount University akkasumas immoo Mac-Ewan University, University of Alberta, University Finfinnee, Shell Itoophiyaa, baankii biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti illee hojii sadarkaa garaagaraa hojjetanii jiru. Akkuma dura kaasnetti amma Yuunivarsiitii Raajinaa biyya Kanaadaa Saskaachuwaanitti Associated Professor ta'aniitiin hojjetaatiin jiru. Dr. Saamu'eel affeerraa Oromiyaa 11 kabajuudhaan sagantaa kottu dhufee kenna irratti baga nagaan dhuftan. Egaa keessumoonni kenna lameenuu hedduu isin galateeffanna yeroo keessanii fi akkuma dura irratti kaasne dhimmi irratti mari'annu haala diinagdee Itoophiyaa akkasumas immoo qabatamaa Oromiyaa keessa jiru jiruuf jireenya hawaasaa irratti dhiibbaa fi akkasumas immoo waan diinagdeen kun fiduudhaa deemu waan ammallee irra jiru laalla. Mee dursaa nama biyya jiru haa kenninu fakkaate Dr. Saamu'eel Carraasa. Dr. Guutuu diinagdeen Itoophiyaa haalli qabatamaa amma Oromiyaan keessa jiru maal fakkaatame haala gabaabduun nuuf ibsa.
haa ta'u egaan dinagdeen Itoophiyaadhaa namni biyya kanaa wajjin quba wal qabu namni yookaan firasa ta'u hiriyaa biyya kanaa qabu yookaan biyya kana keessa jiraatu sadarkaan dinagdee biyya keenyaa maalirra akka inni jiru beekuuf itti jabaata jedheeti yaadu. Maaliifi agarsiiftuu dinagdee yookaan immoo microeconomic variables warra jennu marraa fudhannee olaallee inni tokko guddina dinagdeeti. Guddinni dinagdee biyya tokkoo gaa oomisha biyya tokko keessatti qonnarraas haa ta'u, industiriirraas haa ta'u, tajaajilarraas haa ta'u oomisha oomishamee gaafa walitti eda'amee jiru waggaa darbee wajjin yookaan waggaa 3 arfan darbanii wajjin wal bukkee qabamee gaafa ilaalamu dabalee jira moo hir'isee jira isa jedhuudhaan kan madaalamudha kallattii tokkooni. Oomishi biyya keenyaa kan qonnaas kan industiriis kan tajaajilaas rakkoowwan walxaxaa hedduu ta'an irraa kan ka'e silaa Afrikaa keessatti guddina saffisaa guddachaa jirti biyya jedhamtu kana qabatee hafuu dadhabee har oomishi ga'aa ta'e kan industiriis haa ta'u kan qonnaas haa ta'u kan tajaajilaallee hanga hawaasa biyya isheetii ga'uu dadhabutti yeroo inni itti ga'eetu jira. Kanaafi kallattii guddina dinagdee yookaan oomisha biyya keessatti oomishamee national GDP isa jennuuni yeroo kam caalaa hudha hamaa keessa kan jirudha. Inni kun immoo waa baay'eedhaan manifestii gochaadha jira. Kan biraa qaala'insa gatiidha. Dinagdee biyya tokkoo tasgabbaadhaa wayii jennee kan ittiin safarru gatiin gabaa tokko keessa jiru hangam tasgabbaadha. Hangamitu reenjii to'atamuun irra jiru keessatti to'atamaadha isa jedhudha. Garuu haa ta'uuti gatiin biyya kana keessatti sadarkaan irra jiru yoo achi deebinee ilaalle biyyoota akka Zimbaabuwee fi Ameerikaa kibba keessatti akkaataatti dabalaa ture irraan yoo hafe biyya kamittiyyuu dabalee kan hin beekneen dabalaa jira. Kun egaan dinagdeen biyya keenya hangam rakkoo keessa akka isheen jirtu kan mul'isudha. Kan biraa hojii uumuudha, carraa hojii uumuudha. Dinagdee tokko keessatti natural rate of unemployment kan jedhutu jira. Naturally dhumaa namoonni hojii argan reetiin itti hojii dhabdummaan jira. Kan biyya keenyaa garuu waggaadhaa gara waggaatti dabalaa dhufe sadarkaa itti dinagdeen biyya keenyaa carraa hojii sabaaf sablammii biyya kana jiraniif uumuu keessatti hudhaa hamaa jiru keessatti kan argamudha. Kun egaan dinagdeen biyya keenyaa eessa jira kan jedhu kan agarsiisudha. Safartuuwwan kan akka daldala ba'aaf galaa important export isa jennudha. Biyya keenya kana keessatti daldalli ba'aaf galaa harka hedduudhaan garaagarummaa isaa dabalaati kan inni dhufe. Important export gaaffiin jiru sadarkaa itti nama rifaasisuudhaan kan inni dabalaa deemee dhufe iddoo baay'ee guddaarra kan inni jirudha. Kunis egaan dinagdeen biyya keenyaa eessa jira kan jedhu kan agarsiisudha. Egaan walumaa galatti dinagdeen biyya keenyaa waggoota 3 arfan dhufan monotonically yookaan continuously sharp decline agarsiisaa dhufeeti jira. Isa kana dhaabbileen addunyaa garaagaraa kan akka baankii idil addunyaa, kan dhaabbata maallaqa addunyaa kan akka IMF'dha dhibbantaadhaan meeqaan guddatti kan jedhu safaranii hanga guddina agarsiisuu dhiisuu dandeessi jedhurra hanga ga'amu ga'eeti jira. Kanaaf dinagdeen biyya keenyaa yeroo kam keessayyuu caalaa qorraadhaaf gadi bu'aa kan ta'e hawaasa biyya kanaa sababa biyya kanaa baachuu dadhabuurra kan ga'edha. Akkaataa kanatti ilaaluun hin danda'ama isa jedhu eerufa. Dr. Guutuu ulfaadhu galatoomi. Dr. Saamu'eel biyya fagoo jiraatullee biyyi maal keessa jira waan jedhu numa quba qabdaa. Keessaahuu dameen irratti qorattu akkasumas immoo kan irratti barsiistullee dhimma kanaa mee ilaalcha kee wantoota qorannaa irraalee fi akkasumas immoo ragaalee garaagaraa irraa qabdu yaaduma Dr. Guutuudhaaf kenne siif haa kennu. Galatoomi Dr. Guutuu waan farra jiru gabaabumatti waan nu ibsiteef ani dinagdeen Itoophiyaa rakkoo guddaan argitee biyya alaatii fi foreign exchange yookaan immoo
qarshii biyya alaa gaatti argachuu irratti baay'ee hundaa sirriitti fuulduratti deemuudhaafi ammoo yeroon kun isa lafarratti ta'aa jiru amma Dr. Guutuun ibsa irratti hudhaan karaa soorsiin biyyattiin maallaqa biyya alaa argattu irratti dhufe rakkoo guddaa dabalaa jira. Itoophiyaan yeroo jijjiiramni jalqabe akkasuma karansii biyya alaa yookaan doolaara biyya alaa dhabdee turte hamma tokko garuu gargaarsa adda addaa argataniini qaala'insi jireenyaallee kan irratti baay'ee wal hidhataa namaa fi Itoophiyaan wanti isheen oomishi isheen biyya alaatti ergitee birrii biyya alaa isheen argattu kuni nyaataa fi yookaan immoo boba'aa biyya alaallee galchuu danda'u. Ani yeroo baay'ee biyyan yeroo wanta ta'eef daataa isuma public ta'e isuma officially warri World Bank IMF kan publish godhanii ilaala. Amma kan yeroo darbe ilaalee waggaa lamaan dura wanta biyya alaatii galu keessa harki 25 olii wanta lamman kanaan amma jireera. Want foods kan nyaataa fi nadaati yookaan boba'aa kana lammanillee galfachuu hin dandeessu biyyattiin gatii ta'ee fi qaala'insi gatii hamma malee itti dabalaa dhufeera. Waan jiru waan amma dinagdeen Itoophiyaa irra jiru qaala'insi maalirra akka jiru kaastaniif sababoota kanneeniif egaa sababoota hedduutu ka'uu danda'a bu'uura taatee kanaa fi isa kana keessaa yoo xiqqaatee waggaa tokkoo fi wayii kan ture vaayirasiin koronaa COVID-19 akka sababa tokkootti haa fudhannu jijjiirama qilleensaa akka waan tokkootti haa fudhannu wantoonni gama biraa dinagdeen sadarkaa kufee hin beekneen Itoophiyaa keessatti kufuudhaaf sababa ta'e maali jettu Dr. Guutuu? Haa ta'u dinagdeen Itoophiyaa rakkoo hudhaa ta'e amma keessa jirtu kana keessa akka isheen galtuu fi sababa baay'ee wal xaxaatu jira. Tokko asuma dhufaa ijaarsa sirna dinagdee biyya kanaati. Ijaarsi sirna dinagdee biyya kanaa siyaasa isaa wajjin walitti hidhateeti kan inni dhufe bara mootii Haayile Sillaaseetti kaafamee yoo achi as ilaalame warri qabeenya qaban, warri qotan, warri oomisha galfatan kun hundumtuu warra mootii jala gugatanii mootii yookaan masaraa mootummaatii wajjin walitti hidhata qabanidha. Gaafa sirni dargiidhaa lafti qotee bulaaf jedhee warraaqsi hamaan dhufu jarrisachumaan wajjin badani. Bara sirna dargiis akkasuma. Warri bara sirna dargii kana dinagdee keessa turan gaafa addawaayiin dhufee aangoo qabatu kana baay'een isaanii hin badanii qabeenyi isaanii qisaasamee sirni daldala isaanii jechuudha. Kan amma keessa jirrus kanumaa wajjin kan wal fakkaatudha. Kanaaf sirni dhufee dinagdee bilisa ta'e free market economy kan jennu abbootii qabeenyaan dhuunfaan ijaaramanii qabeenya horatanii kan keessatti dorgommii geggeessanitu hin taane kan warri hidhata siyaasaaf masaraa mootummaa wajjin hidhata qaban qofti keessatti bitan gurguran biyya alaa galchan raabsanidha sababa ta'eef ijaarsuma sirna dinagdee keenyaatu gabaa bilisoomaa ta'e walaba ta'e kan keessatti abbootii qabeenyaan baay'ee dorgomaa ta'anii hakkan taane sababa godheef kun yeroodhaa gara yerootti dhiibaa dhufeetu private sector spacein baay'ee sababa dhiphatee fi har'a kunoo oomisha kan biyya alaatii galchu, oomisha biyya keessatti kan oomishame kan biyya alaatti ergu, kan dorgomee oomishtummaa dabalee, sona dabalee dinagdee biyya kanaa guddisu otuu hin ta'in karaa qaxxaamuraadhaan kan duroomu qofa sababa ta'ee fi hudha hamaa keessa dinagdee kan galcheedha. Kana jechaan egaan sirnuma keenyaa jechaadha. Kan biroon biyyi Itoophiyaa jedhamu kuni waggaan itti nagaa argate hin jiru. Umrii kiyya keessatti kanan beeku qofaa yoo dubbadhu erga addawaayiin aangoo qabatee Itoophiyaan guyyaa tokko biyya nagaa jedhamtee hin beektu. Eertiraa wajjin gaafatti wal lollu ture,
Somaaliyaa wajjin yeroo itti lolisaa ture, biyya keessatti waggoota dheeraadhaaf lolisaa ture, isumarrayyuu immoo darbee waggoota 5-6 darban walitti fufiinsaan gaafa warraaqsi fincila xumura gabrummaa qeerroof qarree Oromootii eegalee kaasee hanga har'aatti nagaa dhabuun lolisi baay'achuun oomishi sululaan akkan oomishan karaa sululaa ta'e akka hin raabsamne akka inni ta'u kan godheedha. Lixa Oromiyaa, lixa Itoophiyaa yoo fudhan, kaaba Itoophiyaa yoo fudhan, kibba Itoophiyaa yoo fudhan, iddoo baay'eetti dhabeenyi nagaa kun tasgabbii dhabuun kuni hojii dinagdee kan qonnaas ta'e kan industiriis ta'e kan tajaajilaa irratti dhiibbaa hamaa uume har'a oomishni of qallabu gabaa keessatti oomisha ga'a ta'e dhiyeessuu hanga hin dandeenyetti illee nu ga'eera jechuudha. Kana maal jechuufanii gahee guddaa sadarkaa amma jirrutti kan fudhatu biyyi kun nagaa dhabuun ishii siyaasa tasgabbaa dhabuun ishii nagaa waaraa waan ta'e biyya kana keessatti dhabamuun isaa abbootiin qabeenyaa biyya alaatii dhufan abbootiin qabeenyaa biyya keessa jiran bilisummaa jabaan itti dhaga'amee godina tokkotti naannoo tokkotti maalanii hojii daldalaa hojjechuu dadhabuun isaanii har'a rakkoo dinagdee hamaa keessa galuu fi shoora guddaa taphateera isa jedhudha. Akkuma sila kaafame egaa dhimmi koronaa kun jira. Dinagdeen biyya keenya kallattii hundumaatiin dinagdee addunyaatti hidhateeti kan inni jiru. Industirii xixiqqaan biyya kana keessatti ijaaraa jiru hidhatisaa industirii biyya alaati. Galteensaa irra jireessi biyya alaatii dhufa. Koronaan egaa gaafa dinagdee warra baha jiran kana lookdaawunii jala galan dhiibbaa hamaaches yeroo warri bahas lookdaawunii jala galanii galtee ga'aan gatii ga'aa ta'een gatii affordable ta'een biyya kanatti illee kan hin galle gochuudhaan industirii keenya irratti qonna keenya irratti hudhaa godheera. Akkasumas oomisha biyya keessaa oomishni kun biyyoota lixaatiifis ta'ee bahaatii fi galtee ta'ee dhaqa. Kanaaf gaafa industiriin biyya alaa cufamu oomishni nuti oomishni biyya alaatti arginus sanumaan qormaata keessa galaa jechaadha. Kanaaf egaan kun immoo koronaan keessumatti waggaa lamaan darban kana keessatti service sector gosa dinagdeen gosi tajaajila namni wal arguu namni walitti dhufuu barbaada. Tuurizimiidha, geejiba, film industiriidha, barnoota, fayyaadha. Warri kun immoo biyya keessatti teekinooloojiin hin ammayyoomne kana keessatti namni fiizikilii wal argeeti kan inni walii wajjin hojjetee tajaajila walii kennu sababa ta'ee fi dinagdee biyya kanaa immoo harka guddaa baatee kan jiru harka 42 sarvii sektarii gosa dinagdee sektarii tajaajilaa kanaadha. Kun egaan sadarkaa ol sababa miidhamee fi dinagdeen biyya keenyaa dhiibbaa koronaarraas kan ka'e hudha hamaa keessa galeessa jedhudha. Hawaannisa gammoojjii kana hin yaadannaa naannoo 6-7 qisaasama qonnaa hedduutu irra ga'e. Akkasumas faalama qilleensaa sigiga lafaa lolaan ganna darbe kanaallee qote bulaa baay'ee qonna baay'ee miidheeti kan inni jiru. Akkuma sila ka'e sharafa biyya alaa wajjin wal qabatee beektee akka addunyaatti bara 2010 kaasee hanga amma keessa jirrutti yoo xiqqaate persentii 120-130 oliin maallaqa Itoophiyaadhaa achi gadi bu'eeti jira. Highly devaluated ta'eeti jira. Kun immoo maal godhaa? Wanti biyya alaa galu daran qaalii ta'a. Wanti nu biyya alaatti erginu daran immoo rakasa ta'a. Kana egaan garaagarummaan isa biyya alaa galchinuuf isa biyya alaatti erginu gidduu yoo fudhannee ilaalle qisaasama dinagdee hamaa fideeffaa jechuudha. Boba'aa wajjin wal qabatee jira. Egaan public confidence to invest hojjechuudhaaf daldaluudhaaf qotuudhaaf haramuudhaaf kan jiru kuni waa baay'eedhaan hudhamee jira sababa ta'eef dinagdeen biyya keenyaa hudha hamaa keessa galeeti jira. Hanqinni sharafa biyya alaa dookteriin ammaan kana kaases waa salphaatti kan ilaalamu miti. Gaafa jijjiiramni kun dhufee hanqinni sharafa haala baay'ee hudhee dinagdee biyya kanaa qabee ture. Gaafa abdii muummeen ministeeraa Dookter Abiyyi biyyoota bahaa jiraniifis biyyoota lixa jiraniif abdii kennan irraa kan ka'e sharafa biyya alaa hanga tokko argachuun danda'amee jira. Baankii idil addunyaarraa sharafii argamee jira. United Arab Emirates irraa kan argame ni jira. Akkasumas mootummaa Jarmanii kan akka biyya Xaaliyaanii even gamtaa Awurooppaa irraallee kan argame rakkoo garaagaraa kan furu tureeti jira. Haa ta'uti garuu yeroo yaraa booda carraawwan akkaataa sanaallee dhiphachaa deemuudhaan hanqinni sharafa alaa biyya kanatti argame dinagdeen biyya keenyaa oomisha barbaade kan galchine
dorgomaa ta'ee sadarkaa addunyaatti illee akka asii achi hin baanee fi hudhaa garaagaraa ta'eera jechuudha. Egaa walumaa galatti rakkoon dinagdee biyya kanaa seenaa as dhufa ijaarsa dinagdee keenyaan wal qabata. Haalli rakkoo nageenya dhabuun waggoota 5-6 ijaaramaa dhufe wajjin wal qabata. Dhukkuba koronaa kana ni ilaallata. Faalama qilleensaa ni ilaallata. Kun egaan walumatti kuufamee har'a keessaa ba'uudhaaf gaara guddaa akka nuti ta'utti hidha rakkoo dinagdee keessa gallee jirra isa jedhu. Dr. Guutuu ulfaadhaa galatooma. Egaa Dr. Samuel, Dr. Guutuun heddumminaan kan isaan kaasanii political economy yookaan ammoo siyaasatti hidhateetiniin namoonni daldala wahii keessa galu gaafa siyaasni sun kufe waliin qabatanii baduu daldallis achumaan bada dinagdeenis achumaan dhokata yookaan ammoo mancaa akkasumatti ammoo dhimma nageenyaatiin wal qabateetiniin kaasaniitiniin jiru fakkeenyaaf laaluu dandeenya yoo xiqqaate waggaa 2 Oromiyaa keessaa godinoonni 4 Wallagga keessaa akkasumatti ammoo godinni Gujii fi Booranaa hammi walakkaan hawaasni gabbahee qotateera dhugama dinagdee isaatuu geggeesseera jechuun hin danda'amu. Kanneen biroollee akka guutuu Itoophiyaatitti bakka biraallee haaluma wal fakkaatu laaluu dandeenya. Ji'a 6 ol kan ture naannoo Tigraay keessatti waan wal fakkaataa maal takka ta'aa jiru beekna. Mee wanni dabalataa keessattuu inni gama biraa mallaqa gama biyya alaatii biyya galu remittance haa ta'u foreign currency haa ta'u inni kuni hagam tokko akka duraan gama Itoophiyaa deemaa jira biyya kanallee jirtu waan ta'eef Dr. Samuel dhiibbaan inni geesse hoo maali isa kana irratti faa bal'inaan haa laallu. Galatoomi Dr. Guutuun baay'ee bal'inaan nu ibse. Isani jedhe irratti amma waa tokko dabalee jiraa jalqabuudhaa fi keessattuu sicha ikoonomiin biyyattii yeroo hundumaa mootummaa yookaan siyaasaa wal hidhatantu dhuunfatee jira. Yeroo isaan buqqaan ikoonomiinis duukaa jeeqamasa jedhu ragaa guddaan maa inni yeroo lolli Tigraay kun baname duraanis rakkoon jira. Rakkoonni qaala'insa jireenyaas jira. Garuu gaafa lolli sun baname wanta baay'eetu wal ta'e. Fakkeenyaaf construction materials simintoon faanii harka 100 ol dabale ji'a tokko keessatti. Maaliif kana jechuun oomisha isaas raabsa isaas gurgurtaa bittaa isaa isaantu dhuunfatee ture jechaadha. Namoota muraasa gaafa jarreen suni gaaga'amanii ikoonomiinis duukaa gaaga'amee jechaadha. So inni jedhe baay'ee murteessaa ta'uusaa hammam seeruma ji'a 6 taaterraa isaa asitti immoo ittuma fufee jira. Baay'een isaanii qabne ammayyuu. So inni baay'ee murteessaadha. Waa'ee maallaqa biyya alaa argachuu karaa 3 arganna. Tokko meeshaa adda addaa yookaan oomisha adda addaa biyya alaatti erginee gargaarsa yookaan liqa. Inni sadaffaan immoo foreign direct investment. Namoonni abbaan qabeenyi kaampanii adda addaa Itoophiyaa keessa dhaqanii invest gochuudha. Namoonni ni dhuunfaadhaan ni nu asiif raaf erginus immoo jira. Inni guddaa harki guddaan ijaaramumayyuu yeroo waggaa muraasa asitti harka caalaa kan qabatu utuma lammiileen Itoophiyaa biyya alaatii firoota isaaniitti biyya alaatti erganii. Inni gaamma ittuu caala malee irra todhee yaada maaliif firoonni keenya baay'ee rakkina keessa jiru gatii ta'eef namoonni ittuma dhufanii firoota isaanii gargaaru inni badaan gaaga'amu. Karaan itti gaaga'amu booddee haasa'uu dandeenya. Karaan itti gaaga'amu yoo namoonni karaa seera alaa asumatti hafa jira mari'anna dheeyyaadha. Garuu sicha amma gaaga'ame irratti directly isa gaaga'ame karaa 2 foreign direct investmentiin haala nageenyaa amma Dr. Guutuun Nuukaa irraa kan ka'e foreign direct investment yookaan immoo abbootiin qabeenyaa Itoophiyaa keessatti dhaqanii invest gochuudhaaf fedhiin hin jiru. Baay'ee hir'atee jirasi. Nageenya duwwaatu hin ta'in koronaanis immoo miidheera. Koronaanis immoo foreign direct investment baay'isee miidheera. Inni lammataa immoo gargaarsaaf liqa. Amma Itoophiyaan yeroo amma rakkoo xaxaa kana keessatti gargaarsi dabaluu qaba ture, liqi dabaluu qaba ture. Inni immoo ittuu ammumti duriiyyuu
akkan argamne hudhaatu dhufee jechaadha. So dabalata sicha international pressurein akka biyyattiin maallaqa biyya alaan arganne karaa isa guddaa gargaarsaaf irratti isa isaanii dhiibbaa fidan kuni already economy baay'ee rakkatee baay'ee silaa gargaarsa barbaadutu amma gargaarsa amannaa adabbiin itti dhufe kuni baay'ee ittoo waa baay'ee bal'eessaa isa jedhudha kanan dabalu. Bal'inaan ibsamee ragagdeef kana caalaa bataan barbaachisa. Dr. Samuel Galatoomi ulfaadhu. Qabxiileen amma keessaahuu mallaqa gama biyya alaatii dhufuun walqabateetiniin kaasne kuni qoqqobbii yeroo ammaa kana taatee biyya Itoophiyaa keessatti ta'aatiniin jiruun walqabateetiniin Ameerikaan taasisaatiniin jirtu yoo laalle maali wanni inni dhabsiisu? Fakkeenyaaf Ameerikaan ofiisii qofatti osoo hin ta'in IMF dhaabbata mallaqa idil addunyaa akkasumas immoo World Bank baankii idil addunyaa isaan kanneen illee akka gama Itoophiyaatti deeggarsaa fi mallaqa liqaallee akkan kennine illee dhoggitiidha ka jedhamu. Kanaan dura yoo laalleetiin hin jenne fakkeenyaaf ja'a elbaa darbe keessaa World Bank gama deeggarsa mallaqaa investimentiidhaa fi ittisa COVID-19 jedheetiniin gama miiliyoona 82.5 deeggarsa taasisuun isaanii yaadatama. Akkasumas immoo bara 2020 darbe waggaarraa ji'a waxabajjii keessaa gama doolaara Ameerikaa miiliyoona 200 fi miiliyoona 50 walakkaasaa liqaadhaan walakkaasaa deeggarsaan kennuunsi ni yaadatama. Ameerikaa dhumtiyyuu mataa isiitiin bara 2019 keessaa gama dhaabbata namoomaa USAIDtiin gama doolaara miiliyoona 900 fi miiliyoona 23 kan gargaarsaa wabii nyaataa, fayyaa, barnootaa akkasumas immoo dhimmoota ijaarsa dimokiraasiitiif ta'u kenniteetiin turte. Amma deeggarsi kanaan dura taasifamu akkuma jirutti ta'e qoqqobbiin amma Ameerikaan jettu kuni maali dhiibbaan Itoophiyaa irratti geessisu? Isa kana mee Dr. Guutuun osoo nu kaastanii. Haa ta'u baay'ee galatoomi gaan akkuma ati kaaftee Itoophiyaadhaa fi harka mirgaa isii kan taate biyyi keessumatti dhimma dinagdee isa ta'u misooma biyya kanaatii fi mootummaa Ameerikaati. Sadarkaadhuma biyya kanaatti yoo sadarkaan ka'amee fi Ameerikaan tokkoffaarra jirti gargaarsa biyya kanaa kennuu fi Ingiliziin illee itti aantee jirti, Kanaadaan sadaffaadha, Awustiraaliyaan jira, Jarmaniin itti aanee dhufannaa. Gargaarsa biyyoonni biraa Itoophiyaadhaaf kennan walitti yoo qabne waan Ameerikaan laattu wajjin wal bukkee qabuun illee yeroo itti nama yaaddessutu jira. Maaliif biyyi keenya Afrikaa keessaa gargaarsa Ameerikaa fudhachuudhaan sadarkaa olaanaarra warra jiran keessaa tokkodha. Lammaffaa irratti argamti biyya Masrii taatee jechaadha. Kanaaf hojiiwwan misoomaa, hojiiwwan dinagdee biyya kana keessatti hojjetamanii fi Ameerikaan biyya keenya gargaartu ishee jabduudha jechaadha. Egaan Ameerikaan isa ifii kallattiin laattu qofaa miti. Dhaabbileen kan biyya keenyaaf maallaqa liqeessan isa ta'u. Matikaaf maallaqa gargaarsaanis kennan misooma keenya deeggaranii baay'een isaanii sagalee Ameerikaan olaantummaa keessatti qabdu. Kanaaf qoqqobbiin amma kaa'ame kuni gara hojiitti dhibbatti hin hiikama yoo ta'e danqaa baay'ee fidee dhufuu danda'a jedheetan yaada. Sababiin isaa maalidha? Fiiskaal bajetiin biyya keenya, bajetiin mootummaadha. Ministeerota qabnu kanaaf, yuunivarsiitii qabnu kanaaf, warshaalee gurguddaa qabnu kanaaf, dhaabbilee gurguddaa misoomaa mootummaa biyya kanaa sossoosuu fi gargaarsi Ameerikaa baay'ee nu barbaachisa. Akkasumas yeroo itti biyyi keenya liqisee humnaa ol ta'ee jirudha sadarkaa namarra jiru. Kireedit bardaniin keenya seenaa keessatti sadarkaa guddaarra ga'eeti jira. Yeroo itti liqa biyyoota baay'ee deebisuun nurra jirra. Kanaaf gargaarsa kana dhabuu jechaan liqa nurra jirullee deebisuudhaaf dhiibbaa attamii akka inni fidee dhufu beekuun nama hin danqu jedheetan yaada. Biyya keenya kana keessatti hojiiwwan misoomaa gurguddoo ta'an rakkoowwan sila kaasaa turreerraa kan ka'e baay'eensaa hanqachaa dhufeeti jira. Kanaaf hojiiwwan misooma gurguddoo, projektiiwwan biyyoolessaa ta'an gurguddoo
hedduu kan akka daandii ta'uu mala, kan akka buufata fayyaa, barnoota wajjin, qonna wajjin, jal'isii wajjin, humna anniisaa waan garaagaraa wajjin wal qabatee kan jiru kan hojjechuudhaa fi rakkoowwan sila kaafnerraa kan ka'e harki keenya yeroo inni itti qallatee jiru saabatee fi yeroo kana keessatti gargaarsi Ameerikaa yookaan danqaan Ameerikaan ifiisee duwwaan itoo hin ta'in dhaabbilee hooggantuun biyyoota isee wajjin hariiroo qaban irratti danqaasee kuni dhiibbaa hamaa dinagdee keenya irratti fidee akka inni dhufu haaluu nagas mara barbaachisaas natti hin fakkaatu miti jedhanii fudhachuunis hin danda'amu. Ameerikaan biyya baay'ee Itoophiyaa baattu. Military supportii dhumti nuti, financial supportii nuti raayyaa ittisa biyya keenyaaf argannu waan salphaatti waan dhaabamudha. Kanaaf rakkoo hamaa fidee dhufaa jira. Keessumatti yeroo dhukkubi koronaa kun jiru qabeenyi biyya keenya keessatti qabaachaa turre kun lolliisawwan biyya kana keessatti geggeeffan irratti baay'een manca'anii jiran kana keessatti gargaarsa jabaadha kan inni barbaadu. Maal gochuudhaaf? Qaala'insa jireenya amma jiru tasgabbeessuudhaaf gargaarsa jabaadha kan nu barbaachisu. Weerara koronaa biyya keenya kana keessa jiru ofirraa ittisuudhaaf gargaarsa jabaadha yeroo inni itti barbaachisudha kan jiru. Liqa nurra jiru kana ifirraallee deebisuudhaaf yeroo itti gargaarsa baay'ee barbaadudha kan jiru jechuudha. Kanaaf multi-faceted crisis keessa jiru kana keessa ba'uudhaaf yeroo itti gargaarsa biyyoota ollaa, biyyoota duroomanii nu barbaachisudha. Kanaaf yeroo rakkoo akkasii kana keessa qoqqobbiin kaa'amu kuni dinagdee Itoophiyaa hojii misoomaa biyya kana keessatti hojjetamu, hojii nagaa buusuu hojjetamu irratti illee dhiibbaa meaningful ta'e fidee dhufaa kan jedhudha. Ulfaadhu galatoomii Dr. Guutuu. Dr. Saamu'eel sittaa deebi'u. Dhiibbaa amma Dr. Guutuun kaase kuni dhiibbaalee gurguddoo akka fidanidha. Garuu immoo aangawoonni Itoophiyaa dhiibbaa homaatu akka hin finnetti immoo kaasu. Maal jechuudha kuni? Fakkeenyaaf pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa Ameerikaan yoo guddatee qamadii daana'oon nyaate malee waan nurraa hambistu hin qabdu. Viizaas yoo ta'e ani Mooyyaalee fi Aksum gidduu kanuman deema kanaaf viizaan barbaachisu. Wanni dhufu hin jiru waan jedhudha baay'inaan aangawoota Itoophiyaa irraa wanni dhaga'amu. Dhugama wanni dhufu hin jiru. Maaltu dhufa? Maal rakkoo fidattanii addarisitu? Guutuun lafa kaa'ee waan fidu immoo ilaa waan fidu irratti xinnoo dabaluu barbaada. Yeroo darbe muummichi ministeeraa jecha tokko jedhanii turan. IMF jechuun liqii haadhaati yeroo jedhanii namoonni baay'een qoodan baay'ee jecha dhugaadha. Maaliif IMF irraa yookaan World Bank irraa gaafa liqaa argattu baay'een isaa gargaarsaa. Baay'een isaa immoo liqimtu isaayyuu dhalli isaa xinnoodha. Yeroo itti kaffaltiin isaa dheeraadha. Warra biraarraa amma fakkeenyaaf liqiin Itoophiyaa inni amma tuulamee jiru waggaa mootummaan inni Ihaadig Chaayinaa irraa tuule baay'een isaa commercial loan isa jennudha. Dhalli isaa baay'ee dheeraadha, guddaadha. Yeroon kaffaltiin isaa gabaabaadha. Itoophiyaan dhala IMF irraa World Bank irraa liqa gahaa argattee jarreen sana ofirraa hir'isuu dandeesse biyyattiidhaaf yookaan ikoonomichaaf xinnoosee hafuura baafannaa tokko reliefii kenna ture jechaadha. Amma Ameerikaa hojii walitti bu'uuni Ameerikaan karaa USAID humanitarian aid kennitu amma tokko ittiin buuta. Isa karaa isaan national security yookaan immoo defensiidhaan waan adda gargaara yoo dhiisan isa somaa miti jedhe. Garuu inni isaan IMF fi World Bank fuudhanii qabanii balaa guddaadha biyyattiidhaaf. Liqii haadhaa sana dhabne jechaadha. Biqitee kaleessa liqii haadhaa jettee har'a deebitee wayittiin qabu jechuu hin dandeessu. Wanta contradictoryidha. Wanti sun dhugaadha gadi ta'e. Isa duwwaa immoo miti Itoophiyaan fiscal deficit yookaan immoo baajeta mootummaa fi waggaa waggaadhaan gargaarsa biyyoolee Eurooppiyaan irraa argatu. Amma Ameerikaan jarreen sanallee akka isaan hin gargaarre loobii gochaa akka jira yookaan immoo akka amansiisaadhaaf hojjechaa jirantu jira oduun jiru. Ameerikaan kan hundumaa gochaa nummiitu jettee haasa'u jechuun of goomsudha. Ani abdiin koo
wanti tokko gaafan muummichi pirezidaantii naannoo Oromiyaa haasa'ee gaafan kaleessa arge abdiin komaanni wanti isaanii sooshaal miidiyaadhaaf yookaan immoo yeruma sanaaf for the moment namoota kofalchiisuuf haasa'anii fi wanti immoo dudduubaan hojjetamu adda adda jedheen abdadha. Sigalee dippilomaatik keessa warra jiran foreign ministry faan akka isaanitti diilii gochaa wanta kana wajjin negosheetii gochaa jiranii akkaataa itti miidiyaa irratti dhiyaatu wajjin adda adda jedheen abdadha. Garuu inni miidiyaa irratti dhageenyu jecholeen aangawoota Itoophiyaa wanti isaan miidiyaa irratti jedhaa jiran sun isuma dhugumaa isaan ittiin Ameerikaa wajjin ittiin diilii gochaa jiran ittiin itti dhiyaachaa jiran yoo ta'e balaa guddaa keessa galleera jechuudha. Wanta Ameerikaan fidde kana dafnee amanuu danda'amee isaanii wajjin teenyee mari'annee amma tokko waan isaanii gaafatan illee guunnee biyya baraaruudhaaf uummata baraaruudhaaf amma mee waa'ee qaaleensa jireenyaa kana haasofnu waggaatti yoo xinnaatee parsantii 15 qaaleensi biyya Itoophiyaa keessaa maal jechuudha namni tokko doolaariin kee tokko humni bituu waa bituusaa parsantii sanaa waggaadhaan gadi bu'a. Namni tokko amma kaleessa jiraachaa ture har'a jiraachuudhaa fi galiinsaa parsantii sanaan dabaluu qaba. Kanaa gadi iyyummaa namni tokko utuma mindaa argatuutu waggaadhaan parsantii 20 iyyoomaa deemaa jira jechuudha. Uummanni iyyoomaa deemaa jiru kun jireenyi biyyattiiyyuu ikoonoomii biyyattiiyyuu maaliif waa oomishuun amma tokko dandeettii bittaa biyyicha keessa jirutti hundaa'a. Waa hojjechuunis immoo saving yookaan immoo wanta namni waan argate irraa hafee ol kaawwatu sanatu invest ta'ee baankiin fuudhee namaa liqeesseeti kan hojiin hojjetamu. Namni gahaan qabu taanaan maal save godha maal achi kaa'a. Wanta xaafidaa jira gatii ta'eefi uummatumti waggaatti hiyyoomaa deemu kun waan biraa dhiisi security problems dhiisi waan hundumaa dhiisi. Innumti unemployment rate yookaan immoo hojii dhabdummaan ol dabalaa deemaa jiruu fi qaala'insi jireenyaa ol deemaa jiru kun lammansaa waan crisis social crisis guddaa fidaa wanta guddaa fidaa. So akka isaan amma social media consumptionidha yookaan media kana namootuma yeroo sana walgahii sana jiru kofalchiisuudhaaf taphachiisuudhaaf haasa'an sana seriouslyidha taanaani wanuma really akka sanatti hojii kan akka sanatti geggeessaa jiru taanaan balaa guddaa keessa gagallee jirutu beekamu qaba. I hope wanta nabdadhu inni isaan haasa'anii fi publicly haasa'anii fi inni isaan hojjetan adda addaa namoonni siyaasaa xiinxalan yeroo baay'ee maal jedhu 99% of decisions are made behind the curtain jedhu maal jechuudha murtoon ciccimoon baay'een balbala cufatameetu hojjetama. So inni balbala cufatanii hojjechaa jiranii isaan miidiyaa irratti haasa'aniin adda adda. Isa kanaan akkasitti ilaali. Galatoomna. Dr. Guutuun yaada kanarratti osoo nuu dabalanii baay'ee natti tola. Because dhiyeennaan dhimma kanarratti hojjettu dhiyeennatti waan kanallee quba qabdu. Dhuguma afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin Finfinneetti Itoophiyaa Ameerikaa arrabsaa ooluutu falamoo waan akkama Dr. Saamu'eel jedhani balbala cufatanii hojjetamaatiin jirutu jiramoo dhuguma daana'oo qamadee daana'oo nyaate qofatu nutti hafamoo maali mee wanni jettan Dr. Guutuu asirratti? Dr. Saamu'eel kaaseeti jira anis lawaa tuttuqu yaaleetan jira. Egaan agartee biyyi keenya kun waggoota keessumatti 25 darban kana keessatti kan isheen ittiin beekamtu keessaa tokko hojii dippiloomaasiiti. Mirga namaa dhiitamuu hamaan biyya keessa jiru utuu taanee jirru dippiloomaasiidhaan addunyaa qabuu danda'ee ture wayyaaniin bara biyya kana hoogganaa turte. Kanaaf hojiin dippiloomaasiidhaa at any cost gabaadhaaf ba'ee kennama jedhee hin yaadu akka amma dookteriin kaasee. Dhugaadhuma akkuma dubbatame gargaarsa Ameerikaan biyya keenyaaf gootu kana afaan Oromoonis dubbannu, afaan Amaaraatiinis dubbannu, afaan biraa
namoonni afaan Oromoon afaan Amaaraan dubbatan adiin biyya kana dhimma kana sa'atii 24 hordofan akka jiran beekuun barbaachisaadha jedheetan yaada. Maaliif bara wayyaaneen biyya kana hacuucee qabaa turte rakkoowwan tokko gaafa dhageessifnu afaan Oromootiin nutti haasa'amaa ture. Afaan Amaaraatiin itti haasa'amaa turan. Kana jechuun hojii kooti jedhanii miidiyaa hawaasaarrallee haa ta'u miidiyaa ministirii kanarra waan deemu namoonni hordofan akka jiranii hin hubatu jedheetan yaada. Haa ta'uuti gaafa wanti suddenly murtoowwan mootummaa guddaa akkasiirraa gaafa darbu reactionin biyyuma kam keessatti iyyuu hima jira. Gaafa Ameerikaa waa dubbatu Chaayinaanis immoo reactii gooti. Hooggantoonni Chaayinaas reactii godhu. Kan warra Ruusiyaas reactii godhu. Tarii reactionin isaanii akkuma kana ta'a guyyaan gaafa oolee bulu garuu gara tasgabbiitti deebi'amee maal negotiate goona. Siyaas kennanii fudhachuu. Dippiloomaasiin kennanii fudhachuudha. Sababa ta'eefi akkaataa kamiin give and take irratti hundaa'anii waa hojjetu irratti hinuma hojjetu jedheetan yaada. Kanaa ala deemu taanaan biyyi kun already daandii isheen irra buutee jirtu beekamaadha. Sababa ta'eefi hammina agadhee fidee dhufaadha. Amma hammina inni fidee dhufu keessaa sila waa xiqqoon dubbadhe. Gara fuulduraatti qoqqobbiin kun jabaatee itti fufa taanaan Itoophiyaan liqa argachuun ishee dhaabbilee Ameerikaan keessatti hoogganaa jirtuun jabaatee nutti dhufa taanaan biyyoota Ameerikaadhaan obbolaa ta'an karaa warra akka gamtaa Awurooppaadhaan jabaatee nutti dhufa taanaan indastiriyaal paarkii biyya kanatti ijaaraa jiru keessatti abbootii qabeenyaa biyya alaa tokko argachuun rakkoo akka inni ta'u beekuun hin danda'ama. Mallattoo dhumti isaas immoo egaa mul'achaa jira. Dhaabbileen teelee Itoophiyaa irratti investii gochuudhaaf murteessanii itti seenaa dhufan Safaariikoomii fi Voodaakoomii illee decision isaanii rivaayizii gochuu yookaan xiqqoo ishee achi butu akka isaan yaadaa jiran hundi keenya dhageenyetii jirra. Isa duwwaa mini baay'isuu economy wide sanction jechuun agawaa wanta jedhamu jira carraa Ameerikaan biyyoota Afrikaaf laatte Afrikaan growth act kan jedhamutu jira. Carraawwan oomisha keenya filatamu ta'an gabaa Ameerikaatti tola baan geessinee gurgurannudha. Isa kanatti fayyadamuudhaaf abbootii qabeenyaa baay'eetu baharraa addunyaa kanarraa Chaayinaarraa biyyoota biraarraa dhufee biyya kana jira. Isaan illee bor qabeenya isaanii hidhatanii ba'anii sokkuu jechuudha. Maaliif agawaatti irra jireessaan fayyadamaa kan jiran abbootii qabeenyaa biyya alaa dhufanii biyya keenya keessatti hojjechaati jiran malee abbootii qabeenyaa jajjaboo akka sanaa biyya keenya keessatti horannee miti. Kanaaf investmentii biyya kana keessatti geggeessinu irratti danqaa hamaa fidee dhufa jechuudha. Kanaaf foreign direct investmentii harkisuun nu rakkisaa jechuudha. Kan biraa tasgabbii jabaa uumuun nu rakkisa kana booda. Qoqqobbiin kun jabaatee deema taanaani tasgabbii akka biyyi dhabu kan godhu hojii dhabdummaadha. Hojii dhabdummaan keenya sadarkaa guddaarra gahee jira. Qaala'insa jireenyaati. Qaala'insi jireenyi keenya sadarkaa guddaa. Sustainable social stability uumuun illee economic stability miti. Social instability uumuun illee baay'ee rakkisaa nuti ta'uu danda'a jedheetan yaada. Kanaaf aangaa'onni keenya gara sanatti hin deemniti. Amma Ameerikaan murtoo kana gadi fageessitee yoo itti deemte qabeenya guddaa nuti ittiin boonu wiirtuu dinagdee keenyaa kan ta'e tokko daandii xayyaara Itoophiyaati. Daandiin xayyaara Itoophiyaa destination isaa guddaa Awurooppaadha. Destination isaa guddaan Ameerikaadha. Kun torban lama filaayitiin geggeessii yoo jedhame rakkoo nuti keessaa xayyaara hedduu liqaan bitanneeti kan dhufa jiru. Kirayaa fuuneeti kan ittiin uummata Afrikaaf uummata addunyaa tajaajilaa jiru. Kanaaf liqa hamaa ta'etu kan daandii xiyyaara Itoophiyaan jira. Waan inni fidee dhufu waa takka waa lamatti duwwaa eerree kan geessinu mitiidha. Sila dookteriinis kaaseera waa'ee militarii bajetii militarii biyya keenyaa persentii guddaa fudhachuu erga jalqabee waggoota baay'ee lakkoofsiseera. Gargaarsaan irra jireechisa. Waa baay'eedhaan marfamnee jirra. Biyyi keenya kun waa baay'eedhaan marfamee jira. Sudaan kibbi nagaa hin qabdu. Eertiraan biyya addunyaa kanarratti nagaa dhabsiisuudhaan rakkistuu taateera. Somaaleen naannoo keenya jirti. Kanaaf gaanfuma Afrikaa keessatti dhimma hidha laga Abbayyaa wajjin wal qabatee kan Masiriirraa nutti aggaamamuuf kan Sudaanirraa nutti aggaamamu wanti baay'een jiraachuu jira. Isuma kana qolannee nagaa waarawaa ta'e gaanfa Afrikaatti buusuudhaan gargaarsa jabaatii fi humna maallaqaa jabaan nu barbaachisaa jechaadha.
Kanaaf rakkoon kun walxaxaadha saabatee fi dippiloomaatonni keenya hangaa'onni keenya sadarkaa federaalaaf sadarkaa naannoo jiran dhimma kana akka yaallootti fudhatanii ilaalu jedheetis yaadu. Yoo akkaataa kanatti garuu yaalloomatti ilaalanii waa tokko iyyuu fiduu hin danda'u dhuguma jedhanii itti deemu yoo ta'e Kiyuubaarraa hin baratama, Liibiyaarraa hin baratama, Kooriyaa kaabarraa hin baratama, Sudaan waggaa dheeraa Eertiraarraa hin baratama, Siiriyaarra keessa jirurraa hin baratama jedhee kan yaada. Qoqqobbiin dinagdee hamaan biyya tokko maal akka inni godhusa jedhu. Dr. Baay'ee ulfaadha galatooma. Dr. Saamu'eel amma dhaabbileen teleekoomii reefuu Dr. Guutuun kaasee dabalatatti kanumti guyyaa dheengaddaa akka invest godhu hayyamameef gama doolaara Ameerikaa biiliyoona 8tiin dhaabbanni Partnership for Ethiopia jedhamu mallaqni inni argatu Ameerikaa irraa akka ta'edha kan himamaatiin hin jiru. Tariitii isuma kana iyyuu immoo mallaqni faayinaansii baankii Ameerikaa keessaa ba'a taanaaniin gamas akka hin deemne dhoogamuu danda'a ka jedhutu yaadamaatiin hin jira. Silaa qoqqobbiilee akka kanaa keessa wanti akkanaa jira mee maali kanarratti? Walitti hidhannaa hamti isaayyuu achirratti konsortiyeemiin suni IMF-dha liqii IMF-tiin kan inni securii godhee projektii sana. So yoo Ameerikaan liqa sana uggurte hin jiran jechaadha. Wanti sun argitee ani akka baay'ee waan faayidaa qabutti ilaalle beektaa. Telekoomiin sun. Maaliif aluma tokko birrii amma sana kaffalanii galuu isaaniiti mootummaan gatii amma maallaqa biyya alaa rakkoo qabuuf gammade malee isa booddee isaanii taargetii isaanii waggaa 5 keessatti miliyoona 33 telekoomii sumammaa Itiyoo Teeleerraa fudhachuudha kastamarii fudhachuudha taargetiin isaanii maal jechuudha galiin guddaan mootummaan biyya keessaa argatu waggaatti teeleedha ta'u baay'ee guddaa kan irraa argatu amma jarreen foreign company sanatti fudhata market share irraa fudhatu akkitti amma Itiyoophiyaan deemaa jiranii dubbii kana laaffisuudha amannaa jabeessuu har'a niwusii dubbiseen ture Ministry of Foreign Affairs isaanis qoqqobbii karaa isaanii Ameerikaadhaatti gochuudhaaf akka tarkaanfii fudhachuudhaaf qophaa'aa jiran niwusiin amma agarsiisu. Amma kanatti dubbicha akka escalate godhu akka jabaatu hammaatu itti adeemaa jiru taanaan Ameerikaan wanta gochuu dandeessu hundumaa gochuutti deemti jechaadha. Achi keessaa tokko projektoota akkasiis akka liqii sana hin arganne dhorkuudha jechuudha. IMF fi World Bankiin saantima tokko fedha ayyama Ameerikaa malee biyya isaan liqeessuu fi danda'an hin jiru. Kun beekamaadha. Ameerikaan almost 100% irratti ajaja. Maqaadhaa fi baankii addunyaa jedhamu, International Monetary Fund jedhamu malee dhibba Ameerikaatu irratti ajaja. Kanaafiyyuu sodaachisaadha jechuudha. Hafuu danda'a. So jira sodaansaa already. Dr. Guutuu inni gama biraa rakkooleen akka kanaa Itoophiyaatti hammaachaa dhufuuni erga mootummaan Itoophiyaa michummaa Eertiraan kan biyya isiititti filannoo geessitee hin beekne kan qoqqobbiilee addunyaatiin dirri isii gogee dhaqni hadoodee jedhe kanaafi wanni reactioniin akkasii wanni deebileen akkasii mul'atanii fi kan maal na dhibdeen illee mul'atuu fi jedhama. Walumaa gala Eertiraan fakkeenya akkamiinuu ta'uu malte sila? Haa ta'u baay'ee galatoomii biyya tokko keessatti mootiin tokko yookaan hoogganaan tokko gaafa ka'u hoogganaa biyya tokkos haa ta'u biyya inni wajjin caalaa hariiroo jabeeffatu inuma jiraata. Bara muummee ministeeraa Mallas Zeenaawiinis biyya kana ture biyyoonni wajjin irra jireessa hariiroo qaban inuma turanii. Bara dargiis biyya warra akka Liibiyaa wajjin fi biyyoota keessumatti sooshaaliist ideoloojii kana geggeessanii wajjin hariiroo qabaachuun numa jira. Bara kabajamoo muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed kana keessas biyya isaan wajjin hariiroo yoo goone caalaa
faayidaa fiduu danda'a isa jedhanii Eertiraa wajjin hariiroo uumuun ilaalchaaf ulaagaa siyaasa Itoophiyaatiin ilaalanii godhan jedheetan yaada. Eertiraa wajjin araaramuun faayidaa guddoo baay'ee qaba. Faayidaa agartee daangaa sanarratti rakkoo hamaatu bara dheeraadhaaf ture. Military expenditurein keenya waggaadhaa gara waggaatti hamaa ture. Gabaa guddaan nu taati turte Eertiriyaan. Daangaa galaana ishee poortii ishee yoo itti fayyadamne kan Jibuutii wajjin a very competitive pricing itti fayyadamuu dandeenya turre. Lakkoo hidha laga Abbayyaa kanaa wajjin hidhatee nutti dhufullee lafa military beezii galaanarraa kana qabaachuuf baay'ee nu gargaara. Eertiraa wajjin araaramuun, Eertiraa wajjin nagaa buusuun, biyya ollaa kamii wajjinuu nagaa buusuun international relation keessatti faayidaa guddaa qaba malee faayidaa hammina qabu. Hagas mara jira jedhee yaadu akka nama tokkootti ija dinagdeetiinis haa ta'u siyaasaanis yoo laalle hawaasummaanis immoo yoo laalle uummanni Eertiriyaa uummata Itoophiyaa wajjin waa baay'ee sheerii godha. Uummata biyya tokko turre sabateef kallattii sanaan gaafan ilaalu barbaachisaadhuma ture gaariidhuma ture jedhan yaada. Haa ta'uti garuu fakkeenya Eertiraa hordofuun barbaachisaadha jedhee yaadu. Akka nama dhuunfaa tokkotti personal view koo ta'uu danda'a. Eertiraan ulaagaa kamiin Itoophiyaadhaaf ija siyaasaanis ta'e ija dinagdeen Itoophiyaadhaaf fakkeenya gaarii hin taate jedhee hin yaadu'anii abbaa hirrummaa jabaan dida mootii didaan gaanfa Afrikaa keessatti ture addunyaan kan beeku qoqqobbiin kan irra ture even gamtaa Afrikaa irratti illee dhiibbaan kan irra ture keessaa biyyi tokko Eertiraadha. Kanaaf kallattii sanaan yoo laalle fakkeenya nuu taate jedhee yaadu. Atis akkuma kaafte biyya keessatti sirni deemokiraasii hin jirreedha, filannoon hin jirreedha. Kallattii kanaanis fakkeenya nuu taate jedhee yaadu. Itoophiyaan filannoo sobaallee haa ta'u malee, deemokiraasii sobaallee haa ta'u malee, waa tokko sosocho'uudhaa fi mallattoo agarsiisuun yeroo itti yaalame tureera warra darban keessatti. Baay'ee kijibu isa sobaayyuu haa ta'u malee jechuudha addunyaatti hin gowwoomsuudhaaf. Kijibumti akkasiillee biyya keessa hin jirredha Eertiraan yookaan kanaaf ija kallattii sanaan immoo gaafan ilaalu biyya fakkeenya nuu taate hordofuun nurra jiru kallattii kamiin iyyuu hin taatu. Egaan maali Eertiraa firoomfachuun yeroo kana keessatti maaliif barbaachise kan jedhu kana keessatti hoogganaan biyya kana hoogganu ija baay'een ilaaluu danda'u. Military intelligence yoo intelligenceedhaan militariidhaan waan baay'eedhaan ragaan isaan bira ga'u jiraachuu mala ta'a. Dhimmuma TPLF kanaa wajjin wal qabatee dhimma Sudaanii wajjin Masrii wajjin keessa jiru wajjin wal qabatee walitti hariiroo walitti madaquun sababa ga'aa ta'e qabaachuu danda'a aangaa'onni biyya bulchaa jiranii. Haa ta'u garuu keessumatti pirezidaantiin biyya sanaa pirezidaantii baay'ee irraa of eeggatanii wajjin sosso'an akka ta'an warri xiinxaltoonni siyaasaa gurguddoon biyya kanaa yeroo baay'ee hin dubbatu. Dr. Guutuu baay'ee ulfaadha galatooma. Rakkoo diinagdee Itoophiyaa danqaalee isa mudatan akkasumatti ammoo wanni gama fuulduraatitti dhufuu deemu yaada isin jettan yaada jecha gabaabaadhaan yoo ibse dukkana yookaan duumessa diinagdee irratti akkaan jabaateetiin dhufaatiin jiru ta'uudha. Yaanni xiinxalii keessan hammaataan walumaa galatti kaastan. Maaltu fala? Falli kuni eenyutu maal gochuu qaba? Isa kana mee Dr. Saamu'eel keessaawuu dhiibbaan kanarratti hawaasa irratti maal godhaa? Diinagdeen gara jalqabaa du'aa dhufe kunis akkasumas immoo qoqqobbiin amma dhufu kunis dhiibbaan inni hawaasa irratti fidu maali? Dabalataan immoo dhiibbaan inni mootummaa irratti fidu maali? Maal immoo falli? Dr. Saamu'eel isin haa kennu jarra. Galatoomi. Dukkanicha amma makka hamaa ta'e al tokko keessa deebisee jala muruudhaafi yeroo kanaan dura argitee yeroo TPLF bulchuu jeequmsa filannoo 2005 sana irraa kan ka'e qoqqobbiin wal fakkaatu Ameerikaan irra ga'ee ta'uu baatu Awurooppaa irraa hamaan isaa irra ga'ee ture Itoophiyaa. Yeroo sana akkamitti badasiittiin jechuu danda'anii mootummaan TPLF baditti ittiin jedhee madiise. Maaliif yoo jette yeroo sana Chaayinaan harka see Afrikaa keessa bal'iftee galfachuudhaaf baay'ee qophooftu turte dafaniitu Chaayinaatti galagalanii amma Itoophiyaadhaaf ba'aa guddaa ta'e illee yeroo sana ka'eeti kan inni tuulamu jalqabe. Yeroo sana yeroo gabaabaa isa ta'uu yeroo dheeraa booda wanta rakkina akkasii nurratti fide kanas illee haa ta'u yeroo sanaaf garuu mootummaa sanaa fi option yookaan immoo akka
filannoo ta'e ture. Wanta kan biraa garatti goran qabu ture mootummaa yeroo sana. Kanaafi badati yoo jedhesi rakkanne jechaadha. Ittuu caalaa argate yeroodhaaf. Asii garuu amma mootummaan TPLF Chaayinaa irraa amma liqeeffachuu danda'amu maqaa piroojeektii hundumaatiin maqaa factory sugar project, railway project, telecom hundumti isaanii dhuunfaadhaan liqimma jiru hamma oli. Yoo kaffalame illee idicha kaffaluu hin danda'u piroojeektiin baay'een isaanii amma railwayin yoo gurgurte liqarra jiru kaffaluu hin danda'u. Kanaaf Itoophiyaan har'a garatti galagaluu hin qabu. Ameerikaan bada siinaan jetteetti kanaafiyyuu gara Eeshiyaatti fuula koo galagalfadha jechuun hin jiru. Gara Western yookaan Awurooppaa fi Ameerikaan amma ba'aasa Chaayinaan irra tuulte sana yoo ofirraa salphisuudhaaf barbaachisu malee isaaniin badasi jechuun hin danda'amu. Wanta danda'amu miti. Egaa maal ta'uu qaba isa jettu rakkoon isaa amma kan jiru Ameerikaa wajjin maal irratti walitti bu'an? Wanta sirrii. Gitee TPLF wajjin walitti bu'ame miti. TPLF-ni dadhabsiisaniiru mo'aniiru. Maal ta'a ammoo Ameerikaan wanta hin jette guutan. Eertiraan abaatu jedhan. Gitee kana guutuun cimaadha. Cimaa miti bari. Maaliif yeroo sanaa TPLF-tu mootummaa raayyaa ittisa Itoophiyaa irratti lola bantee jedhamee lolichi jalqabame garuu amma TPLF mo'amtee itti lafa durii miti. Gitee amma maal warri inni kan biraan immoo kan isaan jedhan maa inni milishaan bulchiinsi yeroo lola kana dura naannoo Tigraay jala ture bakka isaa akka deebi'u jechaa jira. Kana deebisuun maaliif cima? Gitee maaliif cima? Rakkinichi akkan ilaalutti siyaasa Itoophiyaa siyaasa haasawuun jaalladhu yeroo baay'ee garuu dhimma kan irratti gaafa teessee ilaaltu siyaasa araaraa fi maddamarii ida'amuutu siyaasa rifenjiitti galagalee beektaa. Amma warri Amaaraa lafa kiiloomeetirii meeqa Sudaaniin jalaa fudhattee hin dubbatan. Walqaayita amma isicha Ameerikaa Sudaaniin irraa fudhattee hin ga'u bari. Argitee maal jechuudha kuni rifenjiidhuma. Kaleessa TPLF akkasuma gooteetti har'a immoo nummoo akkas goone irraa haaloo baanaadha. Siyaasa haaloo bahuu keessa jiru. By the way, Isaayyaasis Itoophiyaa gargaaruun waanuma jirudha. Anneen balaaleffanne yeroo sana maaliif biyyi tokko yoo lola keessa galee humna isa gargaaru hundumaa tokko wajjin yoo gargaarsa argate hin gammada. Garuu galanii maal godhan? Argitee siyaasa sammuu isaanii haaloo bahuudha gatii ta'ee fi achi keessa galanii wanta biyyattii international community biratti qaaneffachiisu baay'ee godhan. Dhiibbaa qoqqobbii kana kan fide Eritiriyaan galuu miti. Yoo hin hordofta ta'e yeroo lolichi jalqaba baname Foreign Secretary in Ameerikaadha mirga seera kabachiisuu Itoophiyaa nan deeggaradheetu kan inni tuwiitii godhe. Hin balaaleffanne bari. Lolicha hin balaaleffanne maaliif irratti balale. Sana Itoophiyaan yeroo sana dippilomaatikilii amansiifachuu dandeesseetti. Kan bade yoom achi galanii waan isaan godhan. Maaligaa by the way liqii amma haasofnu kana baay'eensaa gatii mootummaan aangoorra ture saamichaa fi ergitee naannoo isaa caalchifachuurra turee fi investimentiin achitti godhame wanti gurguddaan hojjetame isaa burkutaa'e kuni baay'eensaa liqii Itoophiyaan baatturra jira beektaa achi dabarsanii. Dhuunfaadhaan korraapshiniidhaan fudhatanii isa ta'u piroojeektii mootummaa argitee disproportionately achitti hojjechuu irrattis haa ta'u kan inni iddoon sun amma wanti baay'een jiruu fi gatii favoritismiin tureef gatii TPLF naannoo isaanii caalchifataniif qabeenya biyya achitti dhangalaasan garuu qabeenyi sun maal ta'e har'a manca'e eenyuun mancaate warra gargaaruuf galee sanatu mancaatee jedhu akka haasa'amne argitee. Mancaatuu isaanii sana nama qulqulluu miidhuu isaanii sana kan rakkina fide malee lolicha Ameerikaanis lammiin baay'eenis hin balaaleffanne al tokko lola keessa gallaan lolli lola argitee garuu lolli itiksii qaba. Lolli naamusa qaba. Lolatu baname jettee nama achitti argame hundumaa irratti waan barbaaddeen gootu garuu kan rakkina ta'e maanni
warra haaloo ba'uuf gale warra naannoo Amaaraa fi warra Shaabiyaatu gale argite isaan haaloo ba'an uummata nagaa irratti. Atu rakkina fide amma bakka waan sana bakkatti deebisuudha wanti barbaachisu. Wanti Ameerikaan gaafatte kanuma yoo miidhaa mirga namaatti raawwate yommuu ta'e isicha international media barreesses dhiiti social media irraas dhiiti. Isuma European Human Rights Commission gabaase ilaali. Isuma kan mootummaa qaamni mootummaa gabaase argite. Isuma engadda immoo abbaan alangaa biyyoolessa federaalaa baase riipoortii isaan baasan ilaali. Argite badii ta'e sana inaallee badii ta'eera. So warra badii kana balleesse achi baasii jedhaman. Itoophiyaan kana gochuun irra hin turre. Itoophiyaan yoo ofiiseetii dheekkamte jara kana ari'uun irra hin turre. Namni alaayyuun gaafate. Argite amma wanti rakkina kana fidaa jiru loojikaalii dhuma miti. Waanuma diddee rakkina keessatti hin galtu miti godha. Ati iyyuu barbaadde godhu waan qabduudha argite. Maaliif badiin ta'eera waan ta'eef. Ani naan galle. Siyaasa haaloo ba'uu sanaa deebisanii sirreessuu danda'anii warra haaloo ba'uuf maraatan kanaaf callisanii akkuma isaan jedhaniitu waan tallisu deemuu baate Itoophiyaan gara fuulduraatti daftee Ameerikaa wajjinii lola kana walitti bu'iinsa isaanii kana sirreeffatanii bakka itti deebi'uu hin danda'ama yaada karaa siyaasaa. Ammumaan beekuudha kanuma ture. Ulfaadha galatooma Dr. Saamu'eel. Mee Dr. Guutuu dhimmi jalqaballee Dr. Saamu'eelii kaase tokko jira. Qoqqobbiileen dhufan kunniin akkasumatti ammoo dinagdeen durumayyuu burkutaa'aa dhufe kuni walumaa gala hammeenni jiruuf jireennaa kuni sadarkaa hawaasaatti yookaan sadarkaa maatiitti dhiibbaan inni geessu maali? Sadarkaa biyyaatti waliigalaa hoo fala isaallee achumaan gara goolabuutti deemna waan ta'eef. Haa ta'u baay'ee galatoomii egaani qoqqobbiin kun sadarkaa maatiitti sadarkaa nama dhuunfaatti wanta inni fidu dhimmootuma sila kaasaa turre wajjin wal bukkee qabnee ilaaluu dandeenya. Qoqqobbiin gaafa dhufu daldaluun keenya yoo qoqqobamaa deema ta'e liqinuu argannu danqamaa deema yoo ta'e investmentiin gara biyya keenyaatti achi as imaaluu hir'achaa deema yoo ta'e daldala sulula'aa tokko illee biyya ollaa wajjin geessuun keenya rakkina qabaachaa dhufa yoo ta'e kallattiidhumaan maatii nama hundumaati kan inni tuqu. Qotee bulaa hin tuqaa sababi isaa maali? Xaa'oo biyya alaatii binnee galchinaa, sharafi biyya alaa nu barbaachisa, keemikaala baay'ee binnee galchinaa, tiraakteera binnee galchinaa, oomisha kana oomishnee biyya alaatti erginaa. Kanaaf dhiibbaa qotee bulaa keenya irratti illee hin fidaadha. Namoota industirii yookaan industrial sector keessatti hirmaatan irratti illee industiriiwwan karoorri keenya bara guddinaaf transformationii isa lammaffaa kana keessumatti gara industiriitti ce'uu keessatti deemsa gaarii tokko goonaa jenneeti kan sosso'amaa ture. Innumtillee haalaan danqamee hafaa jechaadha. Gara industirii kanaatti ceenu yoo ta'e abbootii qabeenyaa jajjaboo ta'an biyya kana keessatti horachuun salphaa hin ta'u. Carraa hojii itti fufiinsa qabu sustainable employment qonnarra caalaa industiriidha sustainable employment kan fidu carraa hojii bal'aallee industrial laboriidhaaf uumuun baay'ee rakkisaa ta'a. Galtee gatii affordable gatii rakashaan illee binnee argachuun salphaa hin ta'u. Oomisha industirii xixiqqaallee jalqabne kana keessumatti light manufacturing industry warra jennu kana oomishni illee biyyoota garaagaraatti ergina kan jenne akka galtee Awurooppaatti akka galtee Ameerikaatti ergina ni jenne kun illee waa baay'eedhaan danqamuu danda'a. Horsiisee bulaan keenya keessumatti lafa gammoojjiirra kan jiran kuni dandamannaaf haalama qilleensaaf qabu keessatti gargaarsa jajjaboodha gaan karaa dhaabbilee garaagaraa karaa gara biyya keenyaa kan dhufanii kun hundumtuu hanqata yoo ta'e hawaasa keenya irratti dhiibbaa hamaa hin fidaa jechaadha. Kanaaf maatii nama hundumaa waanuma tuquudha. Tajaajila irratti warri bobba'an jiru, tuurizimii irratti biyya industirii misoomaa jirtu, biyya nagaa waarawaa qabaachaa jirtu, biyya ilaalcha gaarii Awurooppaa fi Ameerikaa irraa hin qabne yoo ta'e namni biyya kanatti imaalu, namni dhufee biyya keenya daawwatu hagas mara bal'achaa deemuu dhiisuu danda'a jechaadha. Maaliif lammii Ameerikaati, intirestii Ameerikaati, lammii Awurooppaati, fedhii Awurooppaa galmaan ga'u kanuma kanaan illee wal qabatee
rakkoo gara hoteelonni qabnu kun abbaa urjii 5 warri nu ijaaraa turre kunillee geejibawwan ammayyaa ta'anii turizimiif galchaa turre kunillee tajaajila gaarii kennanii galii gaarii argatanii biyyattiidhaafis ta'e maatiif akka isaan gumaachin illee gochuu danda'a jechuudha. Sadarkaa biyyoolessaatti fudhattee yoo ilaaltu wantoota sila kaafnedha. Biyya kan guddisu investmentii, biyya kan guddisu gara industiriif gara tajaajilaatti ce'u, sektarii piraayimarii keessaa ba'aa gara biyya industiriidhaan badhaate, biyya gara moo sarviis sektariitti immoo achi deemaa deemtu ijaarrachuu danda'utu nurra jira. Gargaarsa dhabaa deemna yoo ta'e, gargaarsa teekinooloojii, gargaarsa maallaqaa, hidhata gabaa dhabaa deemna yoo ta'e, structural jijjiirama finfinne inni jennu kuni sadarkaa biyyoolessaatti illee danqaa ta'aadha. Bajeta mootummaa national fiscal budget deficit keenya illee qaawwaawwan qabnu sana guuttachuudhaaf nu rakkisuu danda'a. Gatii tasgabbeessuun dhimma maakroodha, dhimma sadarkaa biyyoolessaati. Qaala'insi jireenyaa kun sadarkaadhaa ol ka'eera, mootummaan illee tamanee irratti hojjechaa jira jedhee yeroo gara yerootti beeksisaati jira. Isuma kanallee karaa sululaa ta'een irratti hojjetanii qaala'insa jireenyaa kana gadi buusuun hammaachuu danda'a. Qaala'insi jireenyaa immoo hanga biyya diigutti deemuu danda'a. Kanaaf sadarkaa biyyaatti dinagdee duwwaa utuu hin taane hawaasummaa keessatti sooshaal kiraayisisii caccabiinsa hamaa fidee dhufa. Inni immoo gara tasgabbii siyaasa dhabuutti illee geessuu danda'a. Kanaaf qoqqobbiin kun biyyoonni walii galanii Ameerikaa duwwaatu ta'in dhaabbileen Ameerikaa hooggantus biyyoonni akka Awuroopaaf dhaabbilee mootummaawwan Awurooppaa hoogganan kun jabaatee nutti dhufa yoo ta'e sadarkaa biyyaattis ta'e sadarkaa nama dhuunfaatti illee rakkoo baay'ee fidee dhufuu danda'a isa jedhudha. Egaan sadarkaa sanatti deemna achirra geenya jedhee nabdadhu. Mootummaan baay'ee irratti hojjeta jedhee nabdadha. Hammumallee hojii manaa waan tokko hojjechuu hin jalqabu jedheetan akka nama tokkootti abdii kan hin qabu. Kanaaf sadarkaa sanarra geenye hirrifannaa laata kan jedhu ta'uu dhiisuu danda'a jedheen abdadha hin hojjetu. Gaaffiiwwan deebisuun irra jiru lafa kennanii fudhatan waan dhimma biyya keenya keessaa ta'e internal affairs waan ta'e keessa biyya alaa galchuu dhiisuudhaan wanta immoo global affairs ta'e irratti dhorkuun hin dandeessu agartee dhimmi tokko biyya keenya keessatti iyyuu hadhalatu malee dhimma biyya keenya qofaatu hin ta'in dhimma dhala namaati. Dhimmi dhala namaa immoo dhimma addunyaati. Dhimma heera addunyaa, dhimma seera addunyaa. Sababatee fi warra akkasii irratti immoo fooyyessuudhaan hojjechuudhaani wayyaa'insa hin fidu jedheetan yaadaa jechuudha. Gara fuulduraatti gaan kanatti furmaata fiduudhaa fi gara fuulduraatti maal godhamuutu irra jira ni jedhu mootummaan hojii manaasaa taa'ee hojjetee qaama dhimma kana qoqqobbii kana geggeessuudhaaf jedhan qaamota immoo qoqqobbii akka nurraan ga'aniif illee loobbii godhaa jiran wajjin naannoo xarapheezaatti ta'anii karaa ammayyaa'een karaa qaroomeen waan kennanii waan fudhatanii irratti hojjechuun dirqama ta'a jedheetan yaada. Daraniyyuu immoo rakkoo hamaa keessa jira sababaatiif baratti waa baay'eedhaan xaxamnee jiru sababatee fi isa qoqqobbii nurraan ga'aniyyuu utuu hin ta'in kallattii sanaan nu cina hiriiranii rakkoowwan jiru keessa akka baanuuf irratti hojjechuun dirqama ta'a jedheetan yaada. Kun kanaadhaa kan biroon egaan dhimmi kun dhimma biyyaati. Dhimmi kun dhimma lammii hundumaatti sababatee fi lammiin biyya kanaa ambaasaaddara biyya isaa ta'utu irra jira. Waan mootummaa keenya irratti dhiibbaa geessisuu nurra jiru dhiibbaa geessifne gara daandiitti deebisisuu nurra jira. Wanta immoo warra qoqqobbii nurraan ga'uu barbaadan kana irratti dhiibbaa uumuu nurra jirus immoo dhiibbaa uumuu nurra jira. Unfair ka daandii unfairii ta'e karaa fudhatama hin qabneen Ameerikaa irratti dhiibbaa uumna, Awurooppaa irratti dhiibbaa uumna jennee ifaachuun akkasuma barbaachisaa miti. Karaa unfair, karaa qajeelaan ta'eenis mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa uumuu nurra jira kanaan jennee deemuunis intanaa miti. Lammii biyya kanaa kan ta'e maaltu more logically kan jedhu irratti xiinxalanii ilaalanii qaama dhiibbaan irratti geggeeffamuu malu irrattis dhiibbaa geggeessanii waan kana karatti seeratti daandiitti deebisanii biyya baraaruun barbaachisaadha jedheetan yaadagaan agartee warri TPLF kun qabeenya biyya kana akkuma sila jedhame saamamaa ba'ee ittiini loobistii gurguddoo qaxaranii addunyaa irraa qabu isa kanas akkamitti ilaallaa isa kamtu wayyaa'ina biyya kanaatiif hojjetaa fudhachuu danda'u nurra jira isa kamtu balaa biyya kanatti fidaa jira isa jedhu immoo adda baasanii counter productive kan ta'e irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaa ta'a jedheetan abdadhaa. Akkasumas aangaa'onni kun obboloota keenya
muummee ministeeraas haa ta'u ministeeras haa ta'an pirezidaantonni naannoo kun akkuma keenya namaa dargaggoota waliigaluudha. Kanaaf namoonni biyya keenya lammii biyya keenya ta'anii biyya keenya keessa jiraniif biyya alaa jiran namoota kanatu warri siqanis akkaataa itti waliigalanii yaada waliigalteetiin himanii gorsanii wal qajeelchanii waan gaariitti wal deebisan irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. In a very friendly way karaa itti waa sirreessuu danda'u irratti hojjechuun tarii gaarii ta'uu danda'a jedheetan yaadanna. Wantoota nuti fudhachuu dinne akka mootummaatti lakkisa kana keessan galinaa jennee garuu fudhachuun kan nurra jiru yoo jiraatellee akkatti waan sana fudhannee itti tarkaanfannutti gargaarsa gochaa fi gorsaa dhiibbaa irratti uumaa mootummaa namoota sadarkaa mootummaarra jiran wajjin hojjechuun barbaachisaadha jedheetan yaada. Egaan rakkoon kun rakkoo dinagdeef rakkoo hawaasummaa baay'ee fidee dhufuu danda'a biyya keessatti saabatee fi namni biyya kana keessa jiru hundumtu inni daldala isaa daldalu irratti jabaatee qaawwawwan jiru cufuu irratti hojjechuutu jira. Inni qonna qotu dhibaayina malee rakkoo humna isaa ol hin ta'iniin kan jiru irratti bobba'ee hojjetee qaawwawwan jiru cuqqaaluu irratti hojjechuu danda'uutu jira jedheetan yaada. Egaan walumaa galatti kana rakkoon sun akkuma dookteriin jedhe beekamaadha. Jarris ni beeku, warran keenyas ni beeku. Furmaata kana fiduun immoo hunduma caalaa jara lamaan gidduu jira. Isa kanumaan dhimatti kennu warra galatu. Baay'ee ulfaadhaa galatooma Dr. Guutuu. Gama goolabuutti dhufna. Dr. Saamu'eel mee wanni hafe jettan yoo jiraate qabxilee haga ammaa kaasin irratti waan irra darbamuu hin qabne illee yoo jiraate carraa dhumaa isinii kennee gama goolabuutti deemna. Nama tokko yookaan qaama tokko yoo jibbitee balleessuu barbaade illee akka biyyaatti yaadda'oo ta'e isa balleessuudhaaf deemuun biyya kee gatii guddaa kaffalchiisa yoo ta'e dhiisuudha qabda. Amma argitee amma akka biyyaatti yaaduudha barbaachisa. Akka biyyaatti yoo yaadne nama jibbitu wajjin teessee negosheet gootee yookaan mari'attee nagaa buustee biyya kee hin fayyadda yoo ta'e maaliif hin gootu? Nama sana akka baduutu barbaadu illee argitee. Amma wanti jiru biyyi koo hamma barbaade gatii yoo kaffalchiisu wanta kana ana baluu wajjin haasa'uun mari'adhu wanta jedhu keessa galanii inni hafuu qaba. Kun qulfii amma wanta isaan hudhee qabee jirudha. An wanta inni dhumarratti haasa'u barbaadu tuffachuu qoqqobbii Ameerikaati yoo ta'e warra aangawoota Itoophiyaa kanan gaafadhu akka pirezidantii Venezuela biyya lafaarraa biyya oomisha bobaatiin beekamtuu taatee jirtu hiyyoomtee rakkattee tasgabbii hawaasaatiif ikoonomii dhabdee daabboollee uummanni lafa bitatu dhabee rakkate sooromee jiru. Kun amma waan ta'aa jirudha. Waan ta'e waggaa muraasa kana keessa ta'edha. Maalirraa kan ka'e qoqqobbii Ameerikaarraa kan ka'edha. Ameerikaa wajjin walitti bu'an. Akka ministeerota Venezuela Prime Minister isaanii Hugo Chavez dabalatee pirezidantii isaanii biyya lafaarra iddoo tokko deemuudhaaf illee bilisummaa dhabuu argite ikoonomiin dhumate teessee biyya bulchitus jalatti diigamee biyyi keessa jalatti diigamee kana barbaaddaa sadarkaan isaa hammana bari. Itoophiyaan immoo gargaarsa malee biyya itti fufuu dandeessu miti. Kana wal sobuun hin barbaachisu. Biyyumti guddatte hundumtuu karaa hojjechuudhaaf karaa kiiloomeetirii 10,100 hojjetachuudhaaf liqaaf gargaarsa malee hin dandeessu. Wanta biraa dhiise. Already rakkoo baay'ee keessa gallee jirra. Achi keessaa fuulduree isuma keessa jirtu sana keessatti akka hin badne survive gochuudhaaf. Argitee survivaaliidhumaaf dhiitiyyuu fuulduratti guddachuu itti fufuu oomisha keenya guddifachuuf isuma hunduma isaayyuu dhiise survive gochuudhaaf gargaarsa murteessaadha amma. Maaliif yoo liqa haaraan arganne gargaarsa haaraan arganne isicha kaffaluudhaaf dirqamnu sana kaffaluu hin dandeenyu waggaa waggaadhaan. Isa hin dandeenyu taanaan immoo Ethiopian Airlinesiin akka liqa baay'eedhaan pileeniin isaa bitamee warri liqeessanii pileenichuma fudhatumaa argite wanta baay'eedha. Wanta tokko lama ittiin lafa kaa'uu dandeessu miti. Kanaaf really akka fedha koo ta'e kanan godha garuu natti hafuu biyya koo miidhaa jedhanii yaaduu danda'u qabu. Amma garuu akkasitti natti hin fakkaatu. Keessattuu dhimma amma
Ameerikaa wajjin irratti walitti bu'an kun ana baay'ee nama sarfadha. Baasoo yoo ta'e. Maaliif ofii isaaniitiyyuu wanta beekanidha rakkocha. Wanta biraan. Ameerikaan maaliif TPLF wal loltan hin jenneen. Kanarratti indina isaa walitti bu'an. Jalqaba mirga seera kabachiisuu mootummaa Itoophiyaa nan kabaja jedhaniiti kan isaan ibsa baasan. Rakkoo keessa kan gale mirga dhala namaa eeguu dadhabuudha. Itoophiyaa keessatti jeneraalii mirga dhala namaa eegaa hin jiru mootummaan kun. Amma Ameerikaan isicha lakkoofsaan beekame isicha ifaan beekame isicha naannoo Tigraay irratti kanaaf si qoqqobnaa jedhan malee inni Oromiyaa keessatti ta'aa jirus inni iddoo biraatti ta'us isarraa ija qabu bari hunduma isaa jeneraalii ilaalaniiti. Yeroo baay'ee waan tokko yeroo jettu wanta kan biraas wanti dubbifamu jira. Isaan isa kan biraas hin dubbisu. So mootummaan deemsa isaa sirreessuu qaba. Itoophiyaa balaa keessaa oolchuudhaaf. Zimbabween biyyi Afrikaa keessatti bread basket jedhamtee beekamtu har'a hiyyummaatti kan gaddeebite qoqqobbiirraa kan ka'e. Doolaara isaanii gatiidhaa ala ta'ee amma maallaqa biyya isaanii fayyadamuu dadhabuutti kan ga'an. Maaliif gaafa akka kana qoqqobbiitti baay'atu callisanii baankii biyyoolessaarraa piriinti godhanii baajeta isaanii guuttachuu yaalanii inni immoo birrii gatii dhabsiisa. Horii biyya keessaa gatii dhabsiisa. Itoophiyaan illee amma tokko amma rakkoo kana keessa galaa jiru. Piroojeektii baay'ee geggeessaa dhuma jiru. Amma tokko mootummaan waan baay'ee amma tokko hojii masaa geggeeffachuudhaaf mindaa hojjetaa yoo kaffaluudhaaf gahaan hin jiru gatii ta'ee fi baay'ee baankii irraa liqeeffatanii gochuutu jira. Inni gara hamaatti deemaa jira. Egaa harka isaanii irra jira laa. Argitee wanta harka kee irra jiru ituu qabdee oolfachuu dandeessu let it go ittee akka badu yoo wayyamte innis egaa fedha keeti. Argitee fedha isaaniiti. Garuu clearly wanti isaan arguu qabanii akka amma qabanii jiranitti irkaa baduuf irkaa dhangala'uuf akka bishaanii irkaa dhangala'uuf jira. Wanti dhangala'e immoo bishaanii dhangala'e immoo deebi'ee haafamu. So baay'ee clearly kana arguu qabu akka wanti isaan harka jiran kun irkaa dhangala'uuf dhiyaatee jiru. Wanta wal sobnu miti kun. Ulfaadhaa Dr. Saamu'eel. Golabuutti jirraa Dr. Guutuun waan hafe jettanii akka nu golabdan carraa dhumaa isiniif kenna. Wantin jechuu barbaadu biyya kana keessatti mootonni hooggantoonni baay'een kan ka'anii dhimma biyyoolessaa irratti nagaa biyyaa irratti guddina biyyaa irratti egeree biyyaa irratti kan kompromaayizii godhan hagas mara hin jiran. Mootii Haile Sillaaseen inni ummata baay'ee lafarraa buqqisee feudalista ideoloojiidhaan dhufee isaa baay'ee miidhaa turellee dhimma biyyaa irratti akkas ture. Dargiin inni dhiiga dhangalaasaa turee fi rakkoo hamaa biyya kana irratti geggeessaa ture akkasuma. Even TPLF illee dhimma biyyaa irrattis akkasuma turan. Kanaaf aangaa'onni keenyaaf hooggantoonni amma jiranis dhimma biyyaa irratti kompromaayizii egeree biyyaa irratti fuulduree biyyaa irratti wanta dudduuba deebisuu dhaqu wanta diigamsa fidu wanta kufaatii fidu irratti of eeggannoodhaan akka hojjetanii fi akka moototuma darbanii ofillee wareeganii waan sana sirreessaniin jechuu waraada. Kan biraa biyyi hoogganaa jiru kun biyyi waa'ee haasawaa jiru kun biyya uummata miliyoona 100 oliiti. Biyya guddaadha. Saba guddaadha. Qabeenya guddaa biyya qabu. Carraa guddaa biyya qabu. Biyyoota baha Afrikaa jiran kamiin olitti biyya guddaaf biyya carraa guddaa qabdi. Akkaataa sanatti ilaalamee hoogganamuu danda'utu irra jira. Akkaataa sanatti ilaalamee hojjetamuutu irra jira jedhiitan yaadannaa. Gaafa kana godhan fedhii saba kanaaf jedhamee guddina saba kanaaf jedhamee dheerina saba kanaaf bal'ina saba kanaaf jedhamee wantoonni biyyoota gurguddaa dhiibbaa uumanii wajjin kennanii fudhatan gaaf akka nama nagarreetti dhiisan jiraachuu danda'uun beekanii irratti hojjechuu danda'utu irra jira. Yeroo baay'ee gadheen jira, baay'ee gadheen immoo jira. Gaaf utuu beekanii baay'ee gadhee dhiisanii gadhee fudhatu saba ta'ee fi akkaataa sanatti guddina saba kanaaf sadarkaa saba kanaa ilaalamee akkaataa sanatti hojjechuu danda'udha. Kan biraaf inni dhumaa itti gaafatamummaa guddaa highly responsible.
waggaa tokko, waggaa lama, waggaa afur, waggaa shan hooggantaa hin dabartaa dhaloota dabarsuutti laata. Hamma gaafa jiramutti garuu highly responsible kallattii ta'een hojjetamutu irra jira sababa ta'eef hoogganaa waajjira tokkootii kaasee hanga gubbaa jirutti hanga dhaqa jirutti akkaataa ilaalcha sanaan hojjetan gaariidha jedheetan yaada. Egaan mootummaawwan Ameerikaa fi Awurooppaas afaan hiikanii haasaanuu mareenuu yaadan kan hin dhaga'uuf darbu yoo ta'e dhimmi kun dhimma sirna tokko dhimma gartuu tokkootu hin ta'in dhimma uummata Itoophiyaa guddaadha sababa ta'eef dhimma uummata baha Afrikaa keessa jiran maraat sababa ta'eef qoqqobbii jedhan dhiibbaa uumuu barbaadan ija sanaan ilaalanii hojjechuun isaaniifis gaarii natti fakkaata. Walumaa galatti lammiin biyya keenyaaf sabaaf sablammiin biyya kana keessa jirus yeroon daandii qaxxaamuraa irra jiru sababa ta'eef wanti nu hojjennu hundumtu biyya oolchuu saba oolchuu hiree biyya kanaa gara fuulduraa murteessuudha. Akkaataa sanatti ilaalamee hojjetamuu danda'u turre jira jedheen yaada. Kanas hin dhaga'u fudhataniis hojiirra oolchuu jedheen abdadhaa. Walumaa galatti galatoomaa. Baay'ee ulfaadhaa galatoomaa keessummeenni keenya lameen iyyuu Dr. Guutuu Teessoo yeroo ammaa kanatti gamtaa Awurooppaatti gorsaa ol aanaa mootummaa Itoophiyaa dhimma hooggansa sodaa balaa irratti kan hojjetaatiin jiran Finfinneerraa. Akkasumas immoo Dr. Saamu'eel Fayyee Gamteessaa as biyya Kaanadaa kutaa biyya Albertaa Yuunivarsiitii Raajinaa Saskaachuwaan argamutti Associate Profeesarii yookaan immoo Profeesara dhimma diinagdee Ikoonomiksiiti. Maqaa dhaggeeffattoota Oromiyaa 11 maqaa daawwattoota Oromiyaa 11 keessummaa keenya kabajaniitiin asitti argamuu keessaniif irra deebi'ee ulfaadhaa galatoomaa bulaa horaa isiniin jedha. Galatooma. Egaa daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo mariin keenya ottu dhufee guyyaa har'aa kana haala diinagdee Itoophiyaa irratti xiyyeeffanneetiin taasifne keessummoota keenya lamaan kan wajjin asumaan golabameetiin jira. Kutaattaan dhimma biraatiin hanga walitti dhufnutti nagaan ta'a.